Itti Sinitti bobbas. ergan jeen. Kan hin jedhu hangaafin qabaa dhaggeeffadhu. Haya. Ta addunyaarraa afur afurii hangaree fuulduraatti jirta. Hawa diddus gaati numa himta waan himtu hadiisa numa himanii beeyta. Haya Rakkoon qabu. saa. Jannata keessatti nuurallee 77 jira santaa akka waan addanaa baaf. Aha. 77 sun yoo jiraatte ammas galgaluma tokkotti 77 wajji rafanii takka. Hadiisa waliin makaa tokko bakka sanatti na dhibe. Aha. Namni kun 77 ati tokkicha akkamitti halkan tokko nama 77 wajji rafte. Maal si dhibe sirraami? Halkan tokkotti nama 77 wajji rafuu jechuun akkamitti danda'amaadha. Obboleessuu jimaa wadaa qamaatee kan ittiin nayitu barata obboleessuu. Jimaa wadaa galamsuun asumatti obboleessuu. No yaa maal harge jannatan harge seeti moo obboleessuu moo carcareen seeti moo rabbii keessa sodaadhuuteeti. Moo mi'eessuu seeti moo dadhaa seeti rabbi sodaadhuuti kan caccabdee kaatee 70 dhiisi dubartii tokko biraa dandeessaa jimaa qamaatee ilaalamma. Jannata jechuu kana habiibi jannata jechuu kana keessa laata galee miti. Nyaachuudhaa dhuguudhaa bareeduudhaa wanni ati barbaadde kulliin isaa rabbiin si dura fida kanatti ilaala. Rabbiin jecha tokkoon ibse waan jannata keessaa wafiihaa maa tashtahiihi al-anfusu wataladhu al-acyunu wa antum fiihaa khaaliduun jedhe. Jannata kana keessa waan fakkeenyaaf maammee carcar hawwe maal hawwanni? Digalee miti. Wanni inni hawwu paaworii, jabeenya, dandeettii, bareedina, miidhagina waan ati barbaadde kullii si galee miti. Halkan tokko dubartii torba kan obboleessu jannata wanni kun bara dadhabbiin hin jiru. Si galee miti. Rakkoon tokko hin jiru achi keessa. Wanni ilmi namaa duniyaa kana gubbaatti teenshina ta'e waamee kan gartee haadha manaa gammachiisuu dhabuun maaliif? Halkan tokkotti waan jiru. Habiibi indoom sa'aa tokkotti yoo jedhe indoom irra gaarii ture akkuma halkan tokko jechuun dheeraa barbaadessu maal taate? Munoo. Ati jechuun namni kun hin dadhabaa qoy laa wanni si galle hin dadhabaa maali qoy? Ni dadhabaa osoo hin ta'in nama tokko fakkeenyaaf takkittiin an bira bulu kunu halkan tokkicha kana gaa anuma barbaaddi. Ana qofaa gammadaa isaan hin gammadaniidha amma bakka kanatti gaafin geessii garee. Buleeyyoo yookaan Habiibi sagaleen jira ijoollee sagaleen jira. Ni jira deema. Ilaala amma waan jannataa kana waan duniyaatti wal bira qabdee of hin cinqin Habiibi tokkoffaa jannata kana keessa ilmi namaa kun gaafa gartee wanni hundi isaa guutamte aadallee kan jannataa dhisi duniyaa kana gubbaattu yoo gartee mana rakkatiin nyaata rakkatiin dhugaatii rakkatiin bashannana rakkatiin wanni hundi gaafa isa wal qixxaatte namni kun sii galee bakka jechuun gammachuu addaa waan qabuuf hin dadhabu ilmi namaa kun duniyaa kana gubbaarrattu irra hedduun namaa wanni gartee haadha manaan gammachiifne maali beektaa? Yaa rabbi dingata wanni kun ilmoonnati ta'a dingata wanni kun waa ta'a teeshiidhaan yaada wayii jira beeki. Dhimma dadhabbii gubbaan jiru beeki dubbii kiyya yaada kiyya yoo hubattee jiraatti dhimma dadhabbii irra hin jiru. Dadhabbii waan hin jirreef naa gala garuu halkan tokkotti nam 77 wajjin rafaan sun dhugaadha taa akka jee. Nuuralleen tun nuurallee 77 dhiiraa qophaa'een tunis dhugaadha lama jigaafiti. Jaltee? Nuuralleen 77 qophaa'ee fi dhiirra jannataatiif. Taakka. Lamaffaa halkanuma tokkotti 77 wajjin rafaan kunis dhugaadha lamami gaafii lama. Sadaffaa immoo rabbiin kun dhiirota maaliif akkatti fedha addunyaa irrattis 4 kenneef jannatas gisee dhaqan 77 kenneef dubartiin tun maal balleessitee waan jiru sana addanaa baase. Sagaleen jira ijoollee nama dawwale jira sagaleen. Amma deebi'ee jira. Nama dawwale mee koppiliin godha asirratti yeroo tokko koppiliin godha. Ilaal tokkoffaa wanni gaafasi ta'ee namni tokko gartee 77 sun taa'e 72 haadha manaa 72 qaba suni huuralciinii qofa. Haadha manaa asitti yoo tokko qabaattee 73 taati yoo 4 qabaattee abbaa zayyati. Si galee miti. Amma dubartii kana hunda bira halkan tokkoon gahaa jechuuni namni kun dandeettii qabaadhamoo yeroo qabaadhamoo moo jechuun wanni asirraa xiqqoo ishkaala yookaan akka shakkisitti uume maali yaadda naa baase. Wanni asitti shakkirratti uume nam 77 jechuun namoota baay'ee fakkeenyaaf yoo guyyaa tokko ta'e guyyaan jannata keessaatiif isaan jannata keessaa ta addunyaati yoo wal dhabdeen alatti fakkeenyaaf nam tokko wajji namni enjoy godhuudhaaf yoo xiqqaate sa'a takka qabaachuu qaba jeetii tilmaama.
amma fakkeenyaaf mee kanuma duniyaa fudhu fakkeenyaaf mee kanuma duniyaa fudhu fakkeenyaaf dhiifama naa godhi haadha manaa hanga gammachiisuudhaa fi fakkeenyaaf ala qalli jechuudha. Si galee ala qalli wanni gootee haadha manaa afur yoo qabaatte ati sa'a tokko keessatti gammachiisuu dandeessu afur yoo qabaatte. Sa'a tokko keessatti gammachiisuu hin danda'u yoo rabbashuu taate malee. Takkaafuu sa'a takkaa waliin kannaa yoo xiqqaate. Takkaafuu sa'a takkaa gammachiisuu jechuun itti kaastee deemuudhaan miti galee. Ammallee rifachiisuu miti bibi ammallee rifachiisuu miti gammachiisuudha fakkeenyaaf hammaati haadha manaa beekaa dhumaati. Of aboonna waliin of. Anamma haadha manaa afurin barbaada. Kala ka fedhii keetii ganaa sun ammatti haali jiran tokko. Amma silkiin si shaakalu jiran yoo. Eshi atama fakkeenyaaf wallaahi dhabee nan buloo bakka nama kana nan buloo kana. An nama yeroo tokko irra cufee nama muraada nan beekneen wannummaa nan gartee nama jedhee hojjaa isa hoodhu isa kana nyaatta kunoo ilaal. Ilaal wallaahi azim an nama dawwallaan itti cufu dawwallaan itti cufu. Namni kuni yeroo lama yoo namarra cufe wayirra jiraa beekaa. Beeku dirqama gaafa kun akkasii namni yaadu akkasii yaadu. Isa kana bulooftee wanni goota ana hojiin akka natti hafulee anamma hanga duniyaa gubbaa jiraadhe asii gadeen jechuun nama tasgabbii fi nama gartee rahaa waliin jiraatuun fedhaan. Dawwalee itti nama raachuu deemu maali hin argame namtichi ergama qaba. Anyways amma gara wanni yoo deemine maamni fakkeenya hammaati haadha mana lama otoo qabdaati. Anamma sadiin qaba. Wallaahi dhimee. Enggak haduh deh sekarang baru. Artinya kematian berkanti asli nanu singkit yang boleh so. Nego ibaka. Hamza gafi tiga senana deh, wallahi senana deh, gafi tunu gafi. Ya roba iya jika ma beta. Ila habibi. Wanni ku wan jannata wanni jannata wanni siti boleh to kunjuru. Ati wama dunia ko fawajin jingka malati rabbum ma me kan jannata siya godoti. Insyaallah. Mami gaafa san waameen si agarsiisa inshaallah. Rabbii warra jannataa nuuf haa godhuuti. Warroottan duniyaa irratti gartee ibadaa irratti waliin jabaatan je'allaal. Si galee miti alaa sururii mutaqaabiliin fuula gammachuu wal ilaalaa jannata keessatti qananii je'aniiti. Gaafa ziyaaraa kiyya dhuftee waan jiru si hubachiisa achitti inshaallah bi'iznillah. Garuu ammoo waan jannata jiruu fi waan biyya duniyaa jiru wal cinaa fiddee akkamitti waan kun ta'uu danda'a. Of hin cinqin wanni rabbiin hime wanni rasuulli himaa hundi isaatu dhugaadha. Sigalee amanna jennee harka ol kaa'anii fudhachuu qofa itti amanuu qofa wanni barbaachisu malee akka tafsiila keessa innaa ilmi namaa kun irra kata wajjin amma rabbiin quraana keessatti warraasikuuna fil ilmi jedhe warri gadi fageenyaan ilmii rabbii kan hubatan yaquuluuna aamannaa bihi kulluun min cindi rabbinaa wanni rabbiin dubbate kulliin isaatu isa biraa jedhanii sigalee jumlaadhaan itti amanan kun maaf akkana ta'e kun akkamitti akkana ta'uu danda'a of hin dhukkubsan. وأما الذين في قلوبهم زيغ ور قلبي إساني كيس جلني أموجرو فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ور قلبي إساني كيس جلني جرو ونكون أكمين أكنت إجنني سيقلي هي كذا كان بلسو شكي كيس قالوا دافي بكن تاني أفنك أنا جدي ربنا ما يقول أنا كنار ون ربين دبت كلين إساء أقادا سيقلي متي لا نوتي أكربين دبتي في أكربين التنيجتي أمانة جنة فرجوا قفوني رأيكم ما فكنيا نمت جنة كيستي دبرتي تربات ميلا كبر حور عين جتون دبرتي إجا كيس بريد جتون الحور جتون أي الجميلات العين جتون إجا كنا كيس كم بريد الجن قراتة إني أدي مالي ربين كام بريد بتشوزي حور عين جوا مالي بيتا حور عين كنا تو نمني كنجان غافا وللرب جل كم دورا إيس ولا لبيتا نمني إجا كنا ولا لبر نمني إجا Gak keessattuu gaafa dubartiin ijji gurguddatee inni adiin addaatee inni gurraacha laa hawla walaa quwwata illaa billah. Anammoo afaan keessa lalamaa haala sirba kana gatta'anni. Sigileemti yaa kuulleetoo wanni jettee walloon akka faartu maaliif kuulleetoo ijji kun kuulamaa jechuu bara. Sigilee kanaaf shamarran jannataa kana ergamaan rabbii alayhi salaatu wasallam shamarran jannataa kana dhiisiiti. Shamarran dhiisiiju wala nasiif waa jaallaan. Iskarbiin si yeroo wakkaratti of gubbaa kaa'attu osoo biyya duniyaa kana gubbaatti gadi baate urgaan isii addunyaa kana guutte jedhan ifiinsi isii aduu kana caalaa addunyaa guutuu ibsa jedhan iskarbii isii qofti. Maashaallah. Obboleessoo kana ati 70 nama dhiisiti 700 yoo fidan obboleessoo ati ndeetessa maal dikaa akkam jechuudha akkamis dadhabbiis ta'ee waan biraas ta'ee akkam attaaxaan bakka atti cinaan bichaa rabbiin maammi rabbiin jannataa jiru jedha ijoollame rabbiin isa keessa agarsiisu inshaallah. Amiin. Awwa rabbiin guyyaa dhiirata numa nu fedha adam kana yaabo. Wallaahi. Maal jette?
كافين كباب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافة دمي أنقلوا نما شيخاتي متي بيتا أو قافة كل من قافة مالي. جتون معلومات أما جت كان الرتي أيه. نمني وربي دبته تكو مرمي مسلمة هي مرمي أحكمت العلم وانت ربي أنا مرمي وربي دبته مرمي قافة مالي. مرمي بر إني ما قافة مال أمر رنجرو بر قافي وبنوتي nama baratin tokko ni nama barate waa gaafachuutti jira addana baasin jeen 77 jechaani ture inni immoo 72 jee taadunyaa wajjin 73 naan jee addana bahee jira ammas gaafin kiyya halkanuma tokkotti nama 77 wajji rafa jedhama inni akkamiin jeen hadiisni kuni inninis dhugaadha dadhabbiin hin jirtu 77 miti 700 wajji jannata keessatti ni raftaa ni dandeessaa jee irraa adda baafadheen jira mormii osoo hin taane gaafi. Amma maal beektaa maame yeroo baay'ee obboleessa keenya Hamzaa Sheek Jaabir dhaggeeffatan fakkaata yeroo baay'ee sii galee miti. Jarri kuni rabbi nama haa eegu beektaa ulamaan keenya yeroo ta'u qalbii nama cabnaan ilmi namaa kun hin milkaa'u. Dirreedhuma gartee adii ispaaltii sirrii kanatu boolla si fakkaata gaafa namni ulamaatti deemee bu'e beektaa. Maal abuu nama achi as bira dajjaalin jiru jedhu bar azaabni qabrii tokko hin jiru nama jedhu bar. Isaan baramaawu gaafii tan gaafadheen ture isaan maal laan jan beekta nuuralleeniin takkumaa jira jan malee 72 wanni jamu hin jiru ta addunyaati wajjin lama akkana jiran isaan. Wanni kun waan akhiraa kan keetiiti nama akka kiyyaatii fi akka isaa sana hin gaafatina aalima jira muftii jira warra hawaasi ragaa bahee fi kan akka Sheek Musaa Su'aalaa kan akka Sheek Muhammad Zabuur kan akka Sheek Ahmad Watar Sheek Amin Ibroo kan akka Sheek Ali Jimmaa kan akka Dabtee Sheek Abdulsalaam Khadir ulama ibi beekamoo warra bishmaata yaa akhi waan akka yaarra waan dalagaa fana gaafadhu ana warra qiraate bakka geenye jechuudha nama darasaa xiqqoo waan hin taane gaafatanii shakkii keessa of hin naqina annahu diiniin kun si galee miti waan bor qabannee afraatti deebru beeka waan ijoollee teessee jabanaa gootu irraa softumte obboleessoo ana siifi asirra si jammar namni ilmii qabu tokko ani hin beekuudhaan beekumsa ofii qabu dhoksa waan si ajaa'ibu. Gaafa nana siifa gaafa jedhe namni kun beeki booddee isaa kana waa jira yookaan abaarsa cimaa wayii jira. Waan isaan beeku. Agarte kuno malee waan ijoolleen asirraa teessee waan warra lafzii sirriitti qaluu dandeenya namni asirraa hin fassara kan dubbatu warra lafzii wallaahi alazim lafzii quraanaa qara yoo jedhanii uqsim billaahi alazim warra tartiibaan warra qaluu dandeenya hedduun nama abbuma feetee fi dimee warra fakkeenyaaf feetanaa uuman kana jechuudha lafzii quraanaa qara yoo jedhan makhaarij al-xuruuf عينين بك بوقبة غينين بك بوقبة ثان سين صادين بك بوقبة ورا مخارج حروفها باسو هندن دنيتو تفسيرات سيني أكبر بعد كده كنت هم كابو حبيبي أما سنة بكنا جالي ديمتني فولو غوتني شير غوتني حواسك هي تلي فتنا بجاسون غاري متي سيقولي أكيد ورا مفتي يقول قدر أجي فنبان نتي أما جولي لا غاري متي وانا كذي جالي مو غاري متي إلى سدر كان ما سربي ولا والله العظيم ورب الكعبة ما أقدر أقول لك ammas gaafii takkan qaba guyyaa bashannanaa tokko jira jenna guyyaa jummaadhaa gartee magaalaa takkaa jira jenna ta bareedina itti beekan gaafa sana fakkeenyaaf haadha manaa keetii fuutee deemta 72 fi addunyaa tana wajji fudhattee deemta moo takkuma keessaa fudhattee deemta. Ati lubbuu kee maal beeti? Ani silaa hundaa fudhadheetuman akkatti fi hin tarreessee akka faayaatti gartee waan lubbuun gartee maammee carcar barbaadetu isaaf jiraa jedhe innummaan jinnataa seenu malee fudhattee yaata wajjin akka feete yoo barbaadde manni keessa wajjin buqqee deemu. Akka warri jannataa yeroo bakka kun ta'e dhiis. Kun ta'e barkuun rabbummaan yeroo tokko barruma jedhe ta'u waan aku malee maammee kiyya barra